Harka fuunee daawwattoota keenya nageenyi keenya bakka jirtan maratti isinaa qaqqabu jecha kun qophii simboo aartii torbanitti yeroo hundumaa saayitii kana isin bira ga'uudha. Marree arras akkuma kanaan dura isin bashannansiisuun akkasumas immoo qophiiwwan isin daran jaallattan isiniif dhiyeessuudhaan keessummoota garaagaraa dhimmoota garaagaraa irratti qabachuudhaan yeroo gaarii isiniin qabaachaa turre. Har'as beellama keenya eeggachuudhaan yeroon turtii keenyaa waan dhiyaateef keessummaa jabaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Keessummaan koo kun barreessaadha. Barreessaa akkasumas immoo hojii idilee isaa poolisiidha. Waa'ee seenaa jireenyaa Abbaabayii aartii Oromoo akkasumas ogbarruu Oromoo akkasumas immoo dhimmoota poolisummaa hojii idilee isaa irratti waan tokko kaasuudhaan isin bashannansiisaa isin faana turra. Turtiin keessan hagaa xumuraatti nu faana ta'u isiniin jenna. Egaa isa keessummaa si godhannee asitti hoggaasii afirruu waamicha keenya jalaa awwaachuudhaan as istiidiyootti argamuudhaan turtiin waliin taasisuuf waan eeyyamamaa taateef maqaa daawwattoota FIBtiin hedduu si galateeffanna. Hayyee isinis naaf yeroo keessaniif guddaa galatooma ulfaadhaa jechuu barbaada. Egaa Hussein ati poolisiidha. Akkuma daawwattoonni keenyas argaati jiran uffata kan poolisiidha kan uffatteeti jirtu. Mee gara hojii poolisummaatti akkamiin makamuu dandeessa? Hayyee galatoomeecha. Hojii poolisiitti osoo makamiin dura akkuma namni kamuu barumsa isaa baratu barumsa barataa ture. 2009 barataa kutaa 12 ture. Qormaata seensaa kutaa 12 fudhadhee inni naan dhufnee akka carraa ta'ee yeroo sanitti kaayyoon kiyya ogbarruudhaan naam jechuu dhabe taanaan yookiin immoo ogbarruu fi karaa joornaalizimii yookiin gaazexeessummaadhaan baradhee yuunivarsiitii irraa baheeti uummata tajaajiluudha hawwiin kiyya. Inni suni hin milkoofne qabxiin na jalaa hafee irra deebi'ellee guutuuf hin yaalle yeroo sanitti qacarriin poolisii beeksisa isaa argee yeroo sanaan haalli yeroo san imeejiin yeroo san jirus akka qaama poolisiitti seentee hawaasa kana ni tajaajila jettee abdattu keessaa fi wantoonni yeroo san xiiqii keessa si galchanii gara poolisiitti si galchan baay'eetu jiru. Kan akka yeroo san daangaa Somaalee irraan uummanni Oromoo miidhamuu maal kun jira ture. Yeroo sanitti wanni akkasii waan tureef aniif seenee maaliif saba kanaaf hin hojjedhu yaada jedhuudhaani kan gara poolisiitti seenee gara poolisiitti haala kanaan seenee siin jechuu barbaada. Baay'ee gaariidha. Egaa namoonni baay'een yookaan ijoolleen keessattuu poolisii ta'an baratanii yookaan namoota qabxii gadaanaa qabantu poolisii ta'a yookaan immoo ilaalcha hubannoo namoonni keenya qabaniini filannoo sadhumaa gaafa dhaban barattoonnis haa ta'u namoonni dhuunfaas gara poolisii ta'uu jedha. Mee ati kanarraati muuxannoon namoonni qaban yookaan ilaalchi namoonni qaban kun sirrii moo sirrii miti kan jedhu irratti hubannoo hawaasa keenyaa cimsuuf ilaalchi kun maal fakkaata? Hayyee ana akka kiyyatti ilaalchi akkasii kun ilaalcha gaarii miti ilaalcha sirrachuu qabudha. Maaliif yoo jedhame namni baay'een kan miseensota baay'ee hiriyoota kiyyas yoo ilaallu namni baay'een kan yuunivarsiitii keessaa dhiiseetti gara poolisiitti makames jira. Maaliif kuni filannoo dhabuu qofaaf miti kan gara poolisiitti makamu. Anis akka kiyyatti filannoo dhabee miti kan garanatti makame. Osoo poolisii ta'uu baadhees filannoo biraa kan ittiin hojjedhee saba kan ittiin tajaajiluu danda'uu fi ofii kiyyas ittiin tajaajiluu danda'us qaba ture. Maaliif poolisummaatti yeroo seenu namni kamiyyuu kaayyoo qaba. Kaayyoo kana karaa kamiin akka riqichaatti itti fayyadamee karaa kamiin iddoo barbaadu saniin gahuu danda'a. Wanni jedhu sunis jira. Hiriyootuma kiyyarraa fudhanne akkuma siin jedhe yuunivarsiitii keessaa deebanii kan poolisii seenanis jiru jedheera. Kanaafuu wanni kun namni filannoo dhabee yookiin immoo namni qabxii gadaanaa akka hin seenutti miti fudhatamuu kan qabu. Namoonni qabxii yuunivarsiitii isaan seensu qabatanis poolisii seenanii na waliin leenji'anii mana leenjii san keessatti qabxii olaanaa waliin galmeessifnee baanes baay'eetu jiru jechuu barbaadeen. Malee ilaalchi uummataa hojii poolisummaa irratti qaban akka sirrachuu qabudha gamanumaan kan nuti dabarsu. Gamanumaan ilaalchi sirrachuu qaba.
Egaa poolisii gaafa jennu hawaasa keenya biratti gaafa maqaa poolisii dhootu miira sodaatu namatti dhaga'ama beektaa. Nullee mataa keenya durri gaafa xiqqoo gaafa daa'ima ta'aniitii jirru yookaan ollaadhumaallee daa'ima wayii akkuma ollaa kee amma yeroo ammaa kanattis gaafa daa'ima sossoban gaafa isheen boossee dhimma wayii irratti gaafa sossoban poolisiitu dhufaa jira jedhama. Poolisiin miira hawaasa sodaachisuu fi akka qabutti yaadu hawaasni keenya. Sunii fi disipiliiniin poolisii fi ilaalchi uummataa qabu akkamitti ilaaltame sun maali? Dhimmi suni anas waan na mudataa guddadheedha. Daa'ima tokko sodaachisoo barbaadan poolisiin dhufe jedhuuni. Kuni imeejii hawaasa keessa jirudha. Dhiibbaa siin dura gaggeeffamaa ture irraa ka'eellee waa'ee kanaan itti fayyadamuu danda'a hawaasni. Garuu immoo poolisiidhaan anis bara 2007 akkas keessa poolisiin rukutameera anis. Poolisii yeroo filannoo sana rukute wajjin amma hiriyaadha. Hiriyaadha. Gama pirinsipilii poolisiitiin pirinsipiliin poolisii pirinsipilii gaariidha. Namni yoo kan namatu yoo busheesse ta'e yookiin namni yoo kan xureessu ta'e malee pirinsipilii gaariitu jira hojiitti osoo jijjiirame. Egaa tokko poolisoonni tokko mudaan gaama darbanii yeroo isaan waa godhan jiru sanarraa ka'eetu miirri sun dhalateela. Wanni akkasii jiraachuu danda'a. Haaluma ilaalcha keetiitii fi haala dhuunfaa keetiiti malee poolisiin waanuma argite irratti yookiin waanuma ta'e irratti nama rukutis hin jedhu. Seerrii fi pirinsipiliin yookiin ulaagaan ittiin bulmaanni poolisiis waan akkasii dhuun qabu jechuu barbaadeen. Egaa baay'ee namatti tola turtii gaariidha kan waliin qabaachaa jirru. Egaan daawwattoota keenya turtiin barreessaa akkasuma immoo poolisii isaa Huseen waliin taasisaa jirru kana fakkaata. Gara hojii isa lammataatti osoo hin ce'in dura wantoota dhimma poolisii irratti wal qabatan irrattidha kan haasaatii jirru. Ammallee turtiin keessan nu faana ta'u nu faana bu'aan afeerraa keenya. Meegaa isa gara hojii keessa idileetti irraa gaanee gara hojii keessa lammataatti yookaan cinu ati akkuma amma dubbataa turre poolisiidha. Hojiin aartii immoo ayyaanni aartii immoo sirra buufateera keessattuu ayyaanni barreessuu jechuudha. Mee poolisii fi hojiin aartii walitti dhufaa? Poolisii fi hojiin aartii waliin deemuus danda'a walittis ni dhufa. Caasaalee hojii poolisii keessa sadarkaa koomishiniitti ittiin hojjetamne malee iddoon aartii jira ture. Jira garuu sirrii ittiin hojjetamne. Osoo ittiin hojjetame poolisiin gama aartiitiin baay'ees hojjetaniiru. Aartistoonnis jiru. Poolisii ta'anii aartistoonnis jiru. Ittiinis hojjetaniiru. Walcinaas hojii kanaa fi isas walcinaa adeemsisuunis ni danda'ama. Poolisii keessa dhimmooleen aartii garaagaraa jiru. Seenaa mana duubarraa ka'iyyoo ilaallu namoonni aartii keessatti iddoo guddaa horachaa turan kanneen mana waraanaa keessa turan baay'een isaanii jiru. Kanaafuu aartii fi poolisiin wanni wal dhiituuf hin jiru jechuu barbaade. Baay'ee namatti tola. Meegaa ati yeroo barnoota kee sadarkaa tokkoffaa akkasuma sadarkaa lammaffaa akkasuma immoo gama preparaatorii kutaa 11 waggaa barachaa turte fedhii qabdu dubbatteeti turte. Achi keessatti yeroo barattu gaheen ati gama aartiidhaan qabdu gara kanatti akka dhuftu gara barreessaatti akka dhuftu si godhe immoo lafumaa kaatee ayyaanni barreeffamaa jaasarra buufateef barreessuu kan jalqabde. An dura xiqqeenyumarra kiyyaarraa jalqabeeni kutaa gadaanurraa jalqabee barumsa afaan Oromoo baay'ee jaalladha ture. Kan iddoo kennee fi baradhus barumsa afaan Oromoo ture. Achumaan raadiyoo sirriitti dhaggeeffadha. Xiqqeenyumarraa kaasee abbaan kiyyas maatiin kiyyas yoo ilaaltu yoo haala yeroo san keessa ture sanitti maatii odeeffannoo garaagaraa karaa raadiyoo fi tiiviitiin dhaggeeffachuuf maatii haala gaarii irra turanidha. Anis yeroo sanitti raadiyoo xiqqeenyarra dhaggeeffadhaa waan guddadheef yeroo kanatti qophiileen akka seenessuu asoosamaa garaagaraa ni dhufu ture. Achi duras walaloo garaagaraa barreessaatti naaf kennamaa ture. Naaf kennamee immoo karaa waltajjiitiin
kan adeemsisaa ture. Karama kanaan abbeeraa kiyya yookiin obboleessa abbaa kiyya galateeffachuu barbaada. Xiqqeenyarraa isatu barreessaati akka waltajjiilee garaagaraa irratti dhiyeessuu na taasisaa ture. Haaluma kanaan osoo jirru gumii afaan Oromoo gidduu kanatti hanga kutaa 10 gahutti argachuu hin dandeenye. Yoo iddoo jiruttu seenee iddoo kanatti dandeettii kiyya kan agarsiisuuf carraan arganne ture. Barreeffama asoosama wayii yeroo kutaa 10tti haaluma kitaabota yeroo xiqqaa naannoo kutaa 9 sanirraa kitaabota asoosamaa saayikooloojii garaagaraa dubbisuu jalqabeera. Kitaaba jalqabaa immoo abbaa kootu bitee naa kenne isattu akka asoosama jaaladhus kan na taasise. Yeroo kutaa 10 nan yaadadha asoosama seenessuu mata dureen isaa Jaatanii jedhamu gaazexeessaa baay'ee kabajuu fi jaaladhu Ayyalee Ejjeree karaa isaatiin darba ture. Inni sun baay'ee na keessatti akka fedhiin aartii akka guddataa deemu taasiseera. Haaluma kanaan kutaa 11tti yeroo darbu gumii afaan Oromoo argadhe. Gumii afaan Oromoo kana irratti immoo oduulee garaagaraa akkuma sitti hime haala qoosaa ta'een oduulee garaagaraa barreessee miseensota gumii afaan Oromootiif dhiyeessee hanga isaan joornaalistii naan jedhanittis yeroo baradhutti akka akkas naan jedhanis ta'eera. Seenessuu asoosamaa yeroo kutaa 12tti barreesse san nan yaadadha. Asoosama 2 gaggabaaboo kan barreesse tokko mata dureen isaa bilisummaa jedha. Tokko immoo kaayyoodha. Kaayyoo kana keessatti taatoon achi keessatti taphatamu hayyudureen sun akka maraattuu ta'eetti. Ani immoo yeroo sanitti hayyudureen kun maraataa ta'eeti maaliif barjaaleen kun afaan Oromootiin sirriitti hin hojjetamu jedhee akka maraataatti reebaa jigsa ture. Dhimma sana irratti xiyyeeffatee taappellaawwan magaalaa keessa jiran deemaa jigsa. Sun yeroo sekireetii mataa keetiin waan haala jijjiiru sana ilaalte. Haala jiru ilaaleeti. Yeroo sana magaalaa Shaashamannee keessa dhimmoonni afaan Oromoo wal qabatan magaalaa sana keessa maal fakkaatu turan? Yeroo sana iddoon itti fooyya'ee barraa'us jira. Wanti gaariinis jira garuu immoo wanti lafa qabatee sadarkaa lafa qabatee sadarkaa hojiitti gadi bu'ee ittiin hojjetame hin jiru. Barjaaleen garaagaraa Ingiliffa qofaan yookiin immoo afaan Amaariffaa qofaan kan barreeffaman hedduutu jiru. Sana sirreessuudhaaf jedhee yaadee bifa asoosamaa kanaan barataaf dhiyeesse. Mee amma yeroo ammaa kana egaa magaalota gurguddoo keessumaa Oromiyaan qabdu magaalota hedduudha. Dhimmoonni ati yeroo bara sana kutaa 12 asirratti waggaa 6 ni fudhata. Bara sana bifa sanaan kaasuu yaalte amma magaalaa yeroo adda addaatti deemtu yeroo argitu miira akkamii sitti dhaga'ama piroojeektii jalqabdee turte sanaan. Yeroo sana osoo yaada sana asoosama san deebisee osoo barreesse jedheellee yaada garuu immoo maaliif irratti hojjetameera waan ta'eef irra deebi'uus hin barbaadu yaadadheem akkasumatti gammachuu guddaatu natti dhagahama. Waan baratte sanaan isa fayyistee kaayyoo isaa san waliin hojjetu. Kaayyoo isaa sana waliin itti fufanii hojjetu. Kitaaba amma hojiirra oolees argiteetta. Wantoonni kalaqa akkasii irratti hojii jabaa hojjetteerta. Gaafa argitu miirri gammachuu akkasitti dhagahama abdiin qaba. Meegaa kitaaba tokko barreessiteeti amma kanatti harka uummataa qaqqabsiistee jirtu. Gara kitaabichaatti waggaa ceenu kitaabichi Ifaajee Cubbuuti kan inni jedhu. Mee Ifaajee Cubbuu maal? Ifaajeen Cubbuu ifaajee jecha jedhurraa yookaan ifaajee dhamaatii yookiin wanta tokko hojjechuuf ni dhamaata buutee baata bu'aa bayilee hedduu baata. Ifaajee kana immoo namni waan gaarii hojjedha jedhee osoo yaadu wanni sun waan hamaa yookiin waan cubbuu wayii jalaa ta'uu danda'a. Yookiin immoo sammuma isaatiin nama tokkotti hinaafee jaalala aangoo ta'uu danda'a. Hinaaffaawwan garaagaraatiin guutamee kaayyoo nama tokkoo milkii nama tokko milkaa'ina nama tokko balleessuudhaaf jecha yookiin waan itti hinaafeef nama san mo'atee argamuuf jecha ni dhama'a. Osoma beekuu waan cubbuu san ifaajaa jechuudha. Waan cubbuu san argachuuf ifaaja. Akka sammuu isaatti waanuma gaarii wayii hojjedha jedhee yaada. Sammuu isaa waan yaade san galmaan gaachuuf namni waan hin hojjenne hin jiru. Waanuma kana osoma inni waan kana hojjechuuf dhama'u ifaajeen kun ifaajee hamaa yookiin cubbuu jalaa ta'a. Yookiin itti yaadeetuma nama tokko miidhuuf miidheet erga miidhee booda kaayyoo isaa hamaa ta'e sanitti akka isa geessuuf
deema kanatu ifaajee cubbuu. Meegaa ifaajee cubbuu hiika guddaadha kan inni qabu akkuma tammata kaastes akkuma hawaasummaa riyaalitii hawaasa keessa jiruunis yookaan ilaallatee hiika guddaadha. Ati immoo ogummaan keellee ogummaa poolisummaati. Saajin Isaa Huseen sadarkaan hojii keetiillee gara ol siqaatirra kan inni jiru. Ifaajee cubbuu kana gaafa hojii amala ogummaa poolisummaa keessa jirtuun haala wantoota namoonni raawwatan fi qorannoo adda addaa keessatti wantoota argiturraa ka'uudhaaniiti immoo maalirraa jalqabdeeti kun kan sii dhufe? Kana kan jalqabe haaluma riyaalitii hawaasa keessa jiru ni ilaale. Naannuma kiyyatti maaltu akka raawwatamaa jiru. Namni wanta tokko jaalatee yookiin immoo wanta tokko raawwadha yoo jedhe karaa gaarii moo karaa hamaa raawwataara kan jedhu kana ilaale. Obboleewwan sababa faayidaatiif jecha obboleewwan lamaan itti diina walii ta'u. Diina walii ta'anii haga sadarkaa wal ajjeesuu sadarkaa qabeenya walii mancaasuu irra ga'u. Isuma kana ilaalee maqaa isaa kana gara ifaajee cubbuutti jijjiire. Baay'ee maqaan isaa kan biraa ture dura. Maal ture? Maqaan dhiiga eegee jedhama ture. Dhiiga eegee, okay. Maqaan isaa dhiiga eegee jedhama ture. Boodarra yoo ilaalu dhiigni eegee kun akkami jedhee ilaalee maqaa ifaajee cubbuu kana jijjiiruuf torbee tokkotti yaadaa ture jechuudha. Baay'ee namatti tola. Ifaajee cubbuu egaa akkas jennee taateewwan jalqabuma kitaabicha utuun seeniin dura wanti qola isaa irratti mul'atu akkasuma erga qola isaa seennee itti adeemne immoo seenaa dhugaa irratti kan hundaa'edha kan inni jedhu. Mee risaan tokko inni jira waadha hidhatee kan qabaa jiru waan sun immoo biiftuu haa ta'u. Mee qola kana akkamittiin ogummaa waan kitaabicha keessa jiru ibsuudhaaf hagam qola kun itti yaadameeti kan hojjetan? Akka kiyyatti itti yaadameetuma kan hojjetamedha qolichi. Akka ilaaletti naa ibsa jedheeti sirritti namni biraa immoo akkamitti akka fudhatan hin beeku. Kaasee namoonni baay'een kitaaba qoluma isaa ilaalaniiti kan isaan gatii kitaabaa madaaluu danda'u otoo keessa isaan seenini. Sun immoo dogoggoradha akka wiirtuu addunyaatti dubbistoota baraas beekonni dhiyaatan namni akkuma irri isaan ilaalamne madaalamne kitaabillee qolaan hin madaalamu. Haa ta'uti barreessaan tokko waan keessa isaatti kitaabichaatti ibsu qola isaa irratti kan baasu jira. Kan qola isaatiin waan biraa ibsatee keessa isaatiin immoo waan biraa ibsatutu jira. Sanaaf jedheeti kana sii kaase. Sana sirriidha. Waa'ee qolaa kanarratti yeroo kitaabicha narraa bitu namni baay'een kitaaba hafuuraatii sadarkaatti naan jedhu ragalee gahaniiru. Akkanatti yoo ilaalan kitaaba hafuuraa yookiin amantaa wayii fakkaata. Garuu immoo kitaaba asoosamaati. Gara qola isaa ibsuu kanatti yoo deemnu inni gama lamaan jiru kun qileedha. Risaawwatu gara qilee waa qabachuuf deema. Wayi qabachuuf osuma tattaafatu inni as keessa qilee kana keessa gadi bahu kun waan akka bakakkaati. Asiin bakkalchi jira. Bakkalchi kun gadi fa. Bakakkaan kun yeroo gad deemu wanta culilleen kun fudhachuuf osuma carraaqu bakakkaan kun rukutee isa achuma keessatti hambisuu danda'a yookiin waan inni qabatee fudhatuu barbaadu kana harkaayyuu qilee keessatti hambisuu danda'a. Namni asiin immoo namni dhaabbateera. Nama dhaabbate kun tabba wayiirra dhaabbateera. Tabba kanarraan eela waan akka bishaaniitu gadi ba'aa jira. Namni kun carraa gara fuulduraatti deemuu hin qabu. Qilee gara fuulduraatti deema taanaan eelli yookiin bishaan kun fudhatee gara qileetti gatuu danda'a. Garanas yoo deebi'u filannoo biraan qabu gara qileetti baduu danda'a. Filannoo dhabeet achuma dhaabbataa jira jechuudha. Haala kanaan ibsama jechuudha. Namichi sun badii dalagee qabaa jechuudha. Ifaajee cubbuu keessa. Cubbuudha. Nama cubbuu hojjetu yookiin hamaa hojjetudha jechuudha. Baay'ee gaariidha. Mee gara seenaa gama dhuunfaa keetiitiin jaalalaaf poolisii fa'aa kitaaba kana keessatti walaloo babbareedaa harkeetiin jira. Mee kitaabuma kana keessaatii dhimma jaalalaas haa ta'u fedhii keetii waan tokko daawwattoota keenyaatiif walaloo kana seenessuu hin dandeenyu yeroo keenya wajjin kan wal qabatu. Haa ta'utii keessaa dhaggeeffattoonnii fi daawwattoonni keenya miira isaaniitti bu'ee kitaaba kana illee barbaadatanii bitachuudhaaf abdii akka isaan godhatanitti walalooti yookaan argeera walaloon keessa jira. Walaloon arfan tokko keessa jiru. Sanarraa sun immoo walaloo kophaatti barreeffame osoo hin taane seeneffamuma sana keessa bifa walaloodhaan ergaa walii darbutu jira. Mee sanarraa bu'aa jennee jaalalli si qabee beekaa garuu yeroo baay'ee namoonni poolisii sodaatu. Jaalalli na qabee beekaa. Hin arganne si garuu. Maal waan
jaalalli si qabee akkamittiin argate? Jaalalli na qabee dhiibbaan hawaasummaa jira. Dhiibbaan maatiin geessisaniiti immoo nama jaalattisanii akka nama fedhetti ishiin heerumtu san yookiin anis saatii sanitti saatii jaalalli na qabu sanitti fuudhaaf hin geenye ta'a. Karaa kanaan wal dhabuun kunis jira waan ta'eef akkasii jechuudha. Meegaa walaloo sana daawwattoota keenyaan nu dhaggeeffachiisiti. Walalichi kan hayyu dureen asoosamichaa ibsaan waltajjii Gaadaasaa'oo gumii afaan Oromoo irratti dhiyeessedha. Sin faarsa bareedduu ija kuulaa siif jecha daaka galaana jaalalaa. Gaafa yaadaan badde fuula kee ilaalaa dammatoo sin jaalladha siman yaadaa bula. Gorora keetiin na joonjessitee amalaan na seentee onnee nama deessitee jaallee bareedduu rifeensa bosonaa kottu narraa qole situ naaf gaachana. Sin jaalladha yoomuu bareedduu ija kuulaa maaloo furmaata naa laadhu ogeettii jaalalaa. Yeroo hundaa bilisummaa jaalalleetoo bareedduu ibsituu Oromummaa. Halkanis ta'ee guyyaa yaanni koo sima waasitti himuuree bareedduu ija kuulaa. Gara keetti yaa'a dambaliin jaalalaa bareedduu ija kuulaa siman yaadaa bula. Hirriiba hin qabu yaada kee jalqabee maaloo fala naaf kaa'e anis si obsuu dadhabee. Maqaa keen yaama sagaleessee lallabee wanti natti tole abjuu keen dhandhame. Of biraa si dhabuu kootti immoo guddisee dallane bareedduu qal'oo mudhii sonsaa yoon si argadhe simatu na boonsa. Gara laafetti onnee qulqulluu maaliif na jalaa dhokatta yoon si ilaalu. Bareedduu waaqni uume tan ilkaan aannanii akkamumaan ishee uume ajaa'iba gooftaa mana samii. Siman barbaada fedhiif keessi koosuma bareedduu iftuu haadha iftoominaa bilisummaa hundee qaroominaa. Jaalala keetu akka qarxaasaatti keessa koo seenee onnee na ciniina. Humna koo fixee kan natti ta'e silmii kuni jaalala moo akkami jaalalleetoo yoom dhufta laata maaloo natti himi. Lubbuu koollee siif kennaa hoo'uu fudhukaa jaalala keeti lafee qabee kan na fixe dhuka. Jaalalli kee natti cimee mataa na qabee xiinsammuu koo jaalala keetu hube. Yaanni kee cincessee na guggubee bareedduu ija kuulaa siman obsuu dadhabe. Sin barbaada bareedduu ija kuulaa bilisummaa hundeessituu jaalalaa. Yaadaan dukkana cillimii keessa galaa jaalalleetoo waan hundaa simatu naa caala jedha ture walalichi. Baay'ee namatti tola. Anuu miira jaalalaa keessa nu gashee nu qulqullaatee kan oole. Akkachi eebbifamteen kitaaba kana itti fufsiisuudhaaf haalli hojiitti ramadamte bakki hojii haalli maal dhiphisaan turre moo sii mijataa manootti baate? Haalli hojii na dhiphisaa ture garuu immoo naannawa Finfinnee yookiin godina addaa galuu kana akka carraa tokko naaf ta'eera. Akka kitaaba kana xumuree barreessisuufis carraa naaf ta'eera. Erga kitaabicha barreessee gara xumuraa geessee gara kompiitaraatti jijjiiruun barreeffamarraa gara kompiitaraatti jijjiiruun na barbaachisa ture. Yeroo kana mindama kiyyarraa qusadhee PC wayii laaptooppii bite. Maaliif gara kompiitaraatti jijjiiramee barraa'uu qaba waan ta'eef bite hojii koo hojjadhee yeroo galu ji'a lama moo akkamiif hojii eegumsaa irra ture. Hojii eegumsaa kana saa 24 kan hojjettu saa 24 kana xumuree yoo galu gaafa boqonnaa kiyya isa barreessaa wala. Kan mooraa sanqalleetti barreessaa turte. Isuma sana gara kompiitaraatti jijjiiree kompiitaraatti naqee isa gara kompiitaraatti naqee isa barreessaa ture. Barreessee xumuree gara naannoo fuula 150 akkas erga gahee booda fileeshii irraa qaba hojiidhaaf yeroo san community policing tajaajila poolisii hawaasaatiin ganna baadiyyaa irra hojjedha ture. Yeroo kana gara baay'ina isaa xumuree fileeshii irraa qaba waan ta'eef fileeshiin kun immoo baadiyyaatti bade. Kitaaba kana qabatee badee jechuudha. Kitaaba guutuu olii. Naannoo fuula 80 oli qabatee kan badee warri kun immoo laaptooppii irratti hafaniiru. Namoonni filaashii sana argatanii kitaaba kee arganfaa jiru yeroo Eenaa garree kooftee ta'uudha baduu isaatirraa utuu namni hin argatiin badee hafuunsaa carraa tokko. Eeyyan. Inni sunis maaliif badus rakkoo hin qabu maaliif sammuu kiyya keessa ture waan ta'eef isuma sana haaromsee yaadota biraallee itti daddabalee barreessee xumuree erga xumuree booda gara gulaalliitti deebuutu narra ture. Gulaalliidhaaf immoo nama barbaachuun kuni baay'ee wanni jedhee
namoota baay'eefis bilbilee haasofsiisee hin mijanneefis namoonni gulaalli kitaabaatiin baay'ee dhiphatanii turanis jiru. Haaluma kanaan karaa feesbuukiitiin Piroofeesar Fedhasaa gargaara Piroofeesaraa Fedhasaa Taaddasaatiin wal bare. Karaa soofti koppiitiin telegiraamirraan ergeefi jechuudha. Ergee fi gulaalli isaa jalqabanii baay'ee isaa gulaalanii. Saantu gulaalee hiitaabicha. Achumaan immoo kan lammataa nama lammataa Dureessaa Anshoo nama jedhamu barsiisaa Dureessaa Anshoo Shaashamannee jiraata. Isattis kennee nama lammataa namni lamaa sadii hanga kudhanii namni kudhanis osoo naa ilaale baay'ee kitaabicha cimsa malee waan miidhu hin qabu waan ta'eef. Kanarratti amma barreessitoonni baay'een erga kana kaastee waa tokko kaasna. Qulqullina ogbarruu Oromoo kan baay'ee laaffisaatii jiru dhimma gulaaluudha. Yeroo baay'ee ogbarruun Oromoo jalqabarraa kaasee waan ispiidii guddaadhaan kan inni dhufaatii ture. Yeroo wayii immoo ispiidiin sun qulqullinni isaa gadi bu'ee amma immoo dhaloonni haaraan kun immoo bifa haaraadhaan fidaati kan inni jiru jechuudha. Mee gulaaluu irratti barreessitoonni gaafa kitaaba barreessan qulqullina ogbarruu Oromoo kunuunsuu iddoo itti eeguudhaaf wantoonni barbaachisoo ta'an jettu yoo jiraate maal fa'i? Barreessaan tokko fedhii isaatiin kitaaba afaan Oromoo barreessee dhalee yookiin galaa wayii ogbarruu afaan Oromoo keessatti gochuu qaba jedhee yoo yaadee waa barreesse yaadni isaa suni hanqinas qabaachuu danda'a. Hanqina qabaatu kana kan sirreessee immoo akka kuula ogbarruu godhatee bahu kan taasisu gulaalliidha. Gulaalliin immoo yeroo baay'ee namoota ciccimoo ta'an nama ogbarruu kana keessatti baay'inaan turanii fi muuxannoo guddaa qaban ta'uu qaba. Garuu waldaan barreessitoota Oromoos kan mataasaa danda'e ni jira. Haa ta'u garuu barreessitoonni baay'een quunnamtii sana hin qabanii. Achi irratti rakkoon jiru furamuu qaba jennaan illee gara keenyaan barreessitoonni waldaa barreessitoota Oromoo bira deemanii ilaaluu gulaalaa isaanii wajjin wal dubbisuu waan hin taane jedhame baasuu dhiisuu akkasuma barreeffama industirii fiilmii Oromoos haa ta'u kan sirba Oromoos kan ogbarruu Oromoo illee waliin hojjechuudhaan hojii gaarii akkasii baasuun gaariidha jenna. Yeroon keenya waan jala deemaatii jiruuf gara xumuraattiin si geessa. Egaa Saajin Isaa Huseen hojiiwwan idilee isaatiin ala hojii ogbarruu Oromoo irrattidha kan inni bobba'ee hojjetu. Wantoota baay'eedha kan kaasaati illee turre. Egaa Saajin Isaa Huseen gara fuulduraatti maal of harkaa qabaa? Hojii poolisummaa isaan cinatti maal hojjechuu akkasuma kan ogbarruu cinatti maal hojjechuuf hojii biraa isaatiin uummati kun maal isarraa eega? Tooftaa aartii Oromoo ogbarruu afaan Oromoo keessatti hin barroomneenis yoonaa danda'ame barreessuu nan yaalame jedhee yaada. Ammatti wanni of harkaa qabu tokko kitaaba walaloo tokko kan hin baane kan gulaalliif ganaa dhiyeessuuf gara fuulduraatti dhiyeessuu barbaadu ni jira. Walaloolee hin barreessite jechuudha. Walaloos hin barreessaa jalqabamtuu walaloodha waan ta'eef kitaaba walaloo naannoo fuula 80 hanga 90 ta'u kan barreessee of harkaa qabu isas gara gulaalliitti deemaa jira. Inni sun haalli mijate taanaan maxxansiisee karuma kitaabaatiin kan fidu ta'a. Ta'uu baate taanaan immoo karaa soofti koppii yookiin PDF'tiin akka dubbisaa bira ga'u taasisuu yaadaa jira. Yoonaa mijate immoo karama kitaabaatiin dhufa. Karaa asoosamaatiin illee asoosama tokko sadarkaa yaada kiyya keessa kan jiru jira. Isaasan kan yeroo kutaa 10 barreessee harmeen keessa jedhu saniin walitti dabaleet asoosama bareedaa tokko qabadhee dhufa jedhee yaada. Yoo Rabbi jedhe ka. Egaa gara dhumaatti yeroon keenyas deeme waan jiruuf gola barra geenya. Aga ammaatti turtii waliin taasisneen daawwattoonni keenya barumsa gahaa akka argataa turan nutti hedduu bashannanaa akka turan abdii guddaan qaba. Dhaamsa yookaan qaama galateeffachuu barbaadu akkasumallee kitaabni Ifaajee Cubbuu jedhuun eebbifamiin jiran natti fakkaata. Dhimma sanarratti cuunfiitii wantoota dubbachuu qabdu hafe kan jettu dubbadhuuti gaanamaan gargar baana. Galatooma jecha kitaaba Ifaajee Cubbuu fuulduratti yoonaa mijate ni mijata taanaan yoonaa mijate nan eebbisa yaada. Yeroo eebbisiisu kana kophaa isaa ta'uu dhabuu danda'a yookiin
kitaaba lammaffaa wajjin eebbisiisuu danda'a. Inni hin beekamu. Yeroo naa mijatetti gama dhumaatti wanni ani akka dhaamsaatti dubbachuu barbaadu gama aartii Oromoo keessatti gama sirbaatiinis ta'e gama barreessuutiin akkasuma immoo gara indaastirii fiilmiitiin hawaasnis faana hirmaatee akka cimu taasisuu qaba. Akkasuma immoo barreessitoonnis aartistoonnis quba wal qabaachuun wal dubbisuun aartiin Oromoo akkasuma ogbarruun Oromoo akka fiixee guddinaa irra gahu taasisuu ni danda'ama. Hayyoota hin dhabne hayyoota riqicha guddina riqicha biyyoota biraa ta'an hedduu qabna. Hayyoota akkasii kanatti fayyadamnee aartii fi ogbarruu keenya guddisuun ni danda'ama. Wal dubbisuu fi yaada walii fudhataa qeeqa walii fudhataa kitaaba tokko arginee yoo dubbisna ta'e kitaaba san cal jenneetuma dubbisnee dhiisuu osoo hin taane erga dubbisnee booda yaada jajjabeessaa barreessaan sun kitaaba bareedaa qabatee dhufes taanaan jabaadhu kitaaba bareedaa qabatee dhufte haaluma kanaan itti fuufi wantoota akkana sirreeffadhu wanta akkanaa yoo sirreeffatte kitaaba kana caalu bareedaa aartii Oromootiif ogbarruu Oromootiif lafa kaa'uu dandeessaa jenneet haala kanaatiin wal cimsaa deemna taanaan aartiin Oromoo fi ogbarruun Oromoo wanti hin guddanneef hin jiru. Akkasuma immoo fiilmiiwwan yeroo ammaa mul'achaa hojjetamaa jiran sadarkaa galma qofatti ilaalamaniit hafuu irra jiru. Kana immoo hawaasni keenya yeroo galmaatti ilaalee jabeessee akka immoo aartistoonni keenya jabaatanii jajjabaataniitti nuuf hojjetan taasisuu qabu jedha. Poolisoota akka keetii ogummaa adda addaa qabanii garuu rakkoowwan adda addaatiif gara ogbarruutti dhufuu akkasuma gara aartiitti dhufuudhaaf sodaa yookaan danqaawwan garaagaraa qabaniif dhaamsa ati qabdu akkasuma barreessitoota poolisoota hangafa kee ta'an namatti muuxannoo isaarraa horattes haa ta'u isaaniif dhaamsa ati dhaamtu yoo jiraatte. Miseensa poolisii keessaa namoonni dandeettii ciccimaa qaban jiru. Namoonni dandeettii gahumsa cimaa qaban jiru. Isa kana immoo itti fayyadamanii karaa barreeffamaatti yoo deebisan yookiin immoo gama aartii biraatti yoo deebisan wanti hojjechuu hin dandeenyeef hin jiru. Gufuun nama mudachuu danda'a. Gufuu san immoo irra aantee jabaattee yoo ati jabaattee hojjette yoo wanta dandeettii isaa san irratti jabaattee hojjete taanaan wanni galma yaadesan milkaa'uu yaadesan wanni hin geenyeef hin jiru. Gufuu kamiifuu osoo harkan kennin jabaatee hojjete milkaa'uu guddaa irra gahuu danda'a jedhee yaada. Hedduu galatoomii turtii nu wajjin taasisteef si galateeffannaa. Yeroo kee aarsaa gootee as istiidiyootti argamuudhaan yeroo gaarii nu wajjin qabaatteeti kan itti jirtu. Ammallee irra deebi'uun maqaa daawwattoota FIBtiin hedduu si galateeffannaa. Egaa daawwattoota keenya turtii nuti Saajin Isaa Huseen Quufaa waliin taasisaa turre kanneen fakkaatan turan. Turtii nuti isaa waliin taasisaa turreen wantoota baay'ee jireenya aartii akkasumas ogbarruu muuxannoo jireenyaa hojii isaatiif wantoota hedduu garaagaraa kaasuudhaan isin barsiisaa akkasumas isin bashannansiisaa akka isin faana turre abdii guddaadha kan nuti qabnu. Qophicha qopheessuun kan isin faana ture ani Lalisaa Alamuu ogeessi kaameraa ammoo Mubaarak Bashir ta'uun nu faana ture. Egaa qophiileen FIB kanneen biroon itti fufuu yaada qeeqa akkasuma ergaa nu biraan ga'uu feetan karaa ergaa gabaabaa 7444 nu biraan ga'uu hin dagatinaa isiniin jenna. Torban gaarii isiniif haa ta'u. Raabulaa fayyaa ta'a.